Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan ani nagaa kootii galata waaqayyo haa ta'u sinillee akka nagaa taatan abdiin qaba sinin jedha baga ayyaana Faasiikaataniin singee jecha har'a ijoolleen guruupidhaan YouTube kiyya na haa guddatu warri ijoolleen YouTube keessa siniif hin guddanne guruupidhaan Telegram irratti akka guruupii goone jechuudha. YouTube keenya atillee like gootaaf, share gootaaf, ishiinillee innillee hirasaa ta'u, dubartiisaa ta'u warri guruupidhaan YouTube keenya nu haa guddatu warri barbaadan lakkoofsa kiyya siniif kenna jechuudha. Koomentii na barreessadha. Koomentii ilaalitanani lakkoofsa sinii erga jechuudha. Eenyu akka seenuu barbaadu eenyu akka guddina barbaadu jechuudha. Wala guddifnu wala jajjabeessinu sinin jedha. Like share comment gochuun na jajjabeessu hin irrafatina sinin jedha. Guruupii YouTube Telegramidhaan banamee jira. Amma wanatitti nama sagalee xirreera kaleessadha kan banamne. Kaleessuma guyyuma kaleessa nama sagal argadheera jechuudha. Ammas immoo ijoolleen kun ijoollee fidaa jiranii. Inna warri YouTube kiyya na guddatu anis seenuun barbaada anis guddachuun barbaada isaanis like naaf haa godhanii comment naaf haa godhanii warri jettan keessan na dubbisaa prograamidhaan taraadhaan kan kennamu jechuudha. Inna hamma mana madaabii teenyu YouTube mateenya tanaanillee waa tokko daddalagna jechuudha. Sa'aatii argannetti yeroo argannetti guruupicha seenuuf immoo naaf barreessadha. Koomentii warra naa barreesse naseena warra naan jedhe lakkoofsa kiyya siniifan erga jechuudha. Warri guddachuu barbaadan fakkeenyaaf YouTube haaraa warri banate fa'aa laakiin kiyya kuma naan guunne akkaman godhaa maalan godhaa warri jettanii akka anaatti illee rakkattan namoota hedduutu jira jechuudha. Inna isa kana seenuudhaaf immoo dafnee akka kuma nuuf gootuuf jechuudha. Guruupidhaan seennee wal jajjabeessuu qabna. Inna warri seenuu barbaadanii na seena naan jedhati koomentii na barreessadha. Lakkoofsa kiyyan koo siniifan ergaa. Ayyaanni Faasiikaatillee ayyaana bareedaa, ayyaana gammachuu, ayyaana badhaadhina, ayyaana kan wal lola itti haraaramu, ayyaana kan dura gadde itti gammadu siniif haa ta'u sinin jedha. Like share gochuun koomentii gochuun na jajjabeessee sinin jedha. Ayyaana kanarratti inni biraammoo ayyaana waggaatii fi osoon maatii kootii sirba xiqqooshii haaras miti oduun jedhe natti tola. Inna viidiyoo kalee hojjedhe irratti goddanyoonni koo guddaa galatoomadha. Na gorsitanii homaa miti hin dabarti wanti hin dabarre hin jiru naan jettanii. Inna asiillee daa'imni arabaan cinaa irratti isheetu haasaa'eera. Inna akka tasin hin jedha sirbichi fageenya na dhoowwee malee si yaaduunis ni maatii koo mee maalan godhaa garuu fageenya taa'ummaatu fayyaata. Fageenya na dhoowwee malee si yaaduuniif ni maatii koo mee maalan godhaa garuu fageenya taa'ummaatu fayyaata. Fayyaa uumanaata fayyaa uumanaata. Kana caala sirba baay'ees hin beeku. Mula duraaf tarii muuziqenyaan ta'uu danda'a. Sila garaan na kaffa'eef maatii kiyyarraa sila fagaadhee jiraadhuuf Waaqayyoon obsa nuuf haa kennu. Namni obsa qabu yoomiyyuu kufee hin kufu. Hunda caala obsa nama barbaachisa. Rabbiin obsa nuuf haa kennu hunda keenyaafuu. Inna warri guruupidhaan seenuu barbaadanii koomentii na barreessadha. Waliin guddannaa. Ishiin prograamidhaan sinii kennama namni tokko fakkeenyaaf YouTuberiin lama sadii bakka tokkotti dhufee
Pirogiraamichi kan kennamu fakkeenyaaf nama ja'a odoo ta'ee nama lamaaf har'a pirogiraamiin yoo kenname boruu nama lamaan namnis hawaasumatti baay'achaa deema. Kan keessis laayikiin sabiskiraayibiinis koomantiinis baay'achaa deema. Kanuma keessa isinillee goddanyoota keessa fiddanii guruupii kana jala hoosisistan nama baay'ee hootaan wal guddisaa deemna. Gareedhanillee istireetimatti yaarii dirra galee liifidhaan haasa'uu dandeenya waan ta'eef yuutuubara haaraa ta'uu warri seenuu barbaadan guruupiidhaan warri hin hojjannaa barbaadan koomantii alatti na barreessatti sinassisisaa. Guyyaa biraa viidiyoo biraa hamman deebi'ee dhufutti nagannaa turaadha. Laayik sheer koomantii gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Akka gorsaatti illee ta'uu danda'a, akka yaadaatti illee ta'uu danda'a. Kanas isiniin jedha. Guyyaa biraa deebi'ee tanaan dhufa. Ayyaana gaarii isiniif hawwa. Ayyaana bareedaa gammachuu isiniif haa ta'u. Bye bye. Halaltu laga gobba ejersaa fi firfirsa maatii koo yaade jira akkamiina nan obsa ayyoo koo yaade jira akkamiina nan obsa abbee koo yaade jira akkamiina nan obsa. Halaltu laga keessa ejersaa fi firfirsa ijamati kollala bakka jiraanna keessa ijamati kollala bakka jiraanna keessa halaltu laga keessa ejersaa fi firfirsa ijamati kollala bakka jiraanna keessa halaltu laga keessa ejersaa fi firfirsa ijamati kollala bakka jiraanna keessa